arra ummanni wallagga ummanni akkasi qabsaa ture suni halkan warri Obbo Daawud Ibsaa guyyaa warri Alamuu Simee ummata shoorar keessaa jiran okay kanaaf dubbii irraan qaqqabnu Obbo Daawud kabajaa guddaa wajjin sababa ati tarreessite waraanni kun mooratti galee dhaama yoo jette wajji dhaamna dhayinee mooraa san keessatti shakkiin akkasii yoo biraa taate sababni ta'uu hin danda'u dhimma nadhii gammadaa yoo taate si qofarraa miti abaa'oo qofarraa miti ummata Oromootirraa badanii wajjin qabsoofne bakka isaan bu'an agarsiifna jechuudha roorroo bifa adda addaatiin jiraattu yoo taate sababa 19 tarreessan sa yoo ta'u taate ubadda biyya kanatti hin ceene yoo jedhu taate dhaabni tokko keessaa harcee ta'uu hin danda'u isi wajjin qabsoofna garuu wanni waliin somne moo jira hamma waraanni sun daggala jirutti asii isin gargaarullee hin dandeenyu isin asitti wajjin mari'achaa waraanni keessan achi wal dha'uu hin danda'u jechuudha kabira namuu ka beekuu qabu mootummaan amma jiru ka ODP ti jaalannis jibbines amaanaan ce'umsa kanaa ka kenname Abiy Ahmeditti Lammaa Magarsaatitti kana ka beekamuu qabu mootummaan lamaa miti kan jiru mootummaan tokkicha mootummaan kun rakkoo yoo qabaate hin gorsina itti iyyina abbootii gadaatti manna yoo didan akka barnetti karaa itti cufne hiriira itti baane likki itti galchina malee qawween itti hin deemnu jechuudha